Tapha siyaasaa idil addunyaatiin baha giddu galeessaatti biyya Sooriyaa keessatti gaggeeffamaa jiruun gareewwan adda addaa hubachuuf akka isin gargaarutti isiniif qabannee dhufnee jirra. Akkasuma mata duree haala barbaacha beekamtii argachuu fi argachuu dhabuu Somaalilaandii wal qabatee gahee Tiraamp ta'uu danda'u irratti waan qindeeffannee qabna. Akka mata duree oduu keenyaatti kaasuun odeeffannoo isaanii balballoomii keessatti bal'inaan qabna. Hanga xumuraatti yeroo maraan waliin turan affeerraa keenya kan yeroo maraatti hordoftoota keenya kun chaayinaalii Abduu Babileedha. Odeeffannoowwan walta'oo addunyaa kan baha giddu galeessaa fi kan gaanfa Afrikaa isiniif qabannee dhufnee jirra. Amma dhumaatti nu faana tura. Akkasuma hordoftoota keenya odeeffannoowwan addunyaa haaraa ta'an guyyaa guyyaan argachuuf chaayinaalii yuutuubii keenya Abduu Babilee sabiskiraayib gochuun maatii keenya ta'a. Hiriyoottan keessanii fi namootaan biroo biraa akka gahuuf sheer gochuun nu jajjabeessuu laayik godha. Qophii keenya irratti yaada qabdan koomentii jalatti nuuf qooduun dagatinaa. Abduu Babilee hojii gaarii. Biyya Sooriyaa keessatti murnoota garee afuriin ijaaramanii lola walirratti gaggeessaa jiran irratti bifa kaartaatiin ifatti addaan kan agarsiisuu qabna. Isaanis gara tokkoon humnoota mootummaa Sooriyaa guddaa biyya bulchaa ture kan Raashiyaa fi Iraaniin deeggaramu yoo ta'u, inni tokko humnoota dimokiraatawaa Siiriyaa Kurdootaan durfamu kan Ameerikaan deeggaramudha. Gara tokkoon humnoota Hayaatar Al-Shaamii fi gara kaaniin isa humnoota finciltoota bilisummaa uummata Sooriyaa kan yeroo ammaa injifannoodhaan mootummaa biyyattii ta'ee jiru kan Turkiyyaan deeggaramudha. Adoolessa 30 bara 2024 humnoonni bilisummaa uummata Sooriyaa Turkiyyaan deeggaramu kun humnoota mootummaa biyyattii gandoota baha Idlib keessa ari'uun baase. Akkasuma gara daandii guddaa M5 fi daandii tarsiimoo gara kibbaatti argamtu irraa gara magaalaa guddootti geessutti tarkaanfachuu jalqaban. Damaasqoon tilmaamaan kiiloomeetira 300 kan naannoo maayilii 186 fagaatu. Akkuma hundi keenya beeknu humni mootummaa Sooriyaa waraana Raashiyaa fi Iraan irratti hirkatee jiraachuun isaa dhoksaami. Meeshaalee taankii irraa kaasee hanga dhukaasa meeshaa waraanaa humna qilleensaa MiG-29 irraa hanga helikoophitaraata kan isaan irraa kennameef qaba. Finciltoonni bilisummaa Sooriyaa ammoo adda durummaan konkolaattota piikaappii fi misaa'ela tuubiidhaan darbamu yookaan misaa'ela harkifaman taankii irratti lolu. Hundi ibsa keessatti bal'inaan jiru. Waldhabdee walxaxaa fi gargar ciccitiinsa Sooriyaa ilaalchisee suuraa ifa ta'e qabachuun dhihaata. Taphattoota ijoo dirree irratti argaman gidduutti to'annoo naannoo hubachuun murteessaadha. Murtoonni jalqaba afur naannoo biyyattii adda addaa irratti olaantummaan kan qaban yoo ta'u, tokkoon isaanii humna alaa fi ilaalcha adda addaatiin kan deeggaramanidha. Humnoonni mootummaa Sooriyaa kaartaa waldhabdee hedduu irratti diimaan mallatteeffamee meeshaa waraanaa jalqabaa sirna Bashar al-Assad bakka bu'u. Humnoonni kunneen raayyaa ittisa biyyaa mootummaa Assad deeggarsa guddaa Raashiyaa, Iraan fi akkasuma Hezbollah kan carraaqqiin isaa walitti hidhamuun daran utubaa ta'ee fi to'annoo ishee bal'aa irratti isaan cimsee fi sirna bulchiinsa isaanii ceesisee itti fufsiiseera. Naannoo keessumaa giddu galeessaa fi dhiha Sooriyaa keessatti humnoonni dimokiraatawaa Sooriyaa Siiriyaa Dimokiraatik Foorsi jedhamu kan keelloodhaan bakka bu'ee baay'ina loltoota Kurdoota of keessaa qaba. Gareen kun Ameerikaan deeggaramee baha Sooriyaa baay'ee to'ata. Naannoowwan kuufama ba'aatiin badhaadhaan of jalatti hammata. Waldhabdee mootummaa Siiriyaa fi kanneen akka ISIS akkasuma naannolee to'annaa isaa jala jiran deeggarsa michoota isaa idil addunyaatiin bulchuu itti fufeera. Hayaatar Al-Shaamii yookaan HTS fi gareewwan finciltoota michuu ta'an biroo kanneen magariisaan agarsiifaman adda durummaan kaaba dhiyaate socho'u. HTS jijjiirama addaan Al-Nusraa kanaan dura Al-Qaayidaa waliin hiriiree hanga bara 2016 ture walitti dhufeenya addaan kutuun naannoo kana keessatti humna olaantummaa qabu ta'ee itti fufee jira. Qoodinsi keessoo jiraatus Hayaatar Al-Shaamii HTS naannolee to'atu irratti dhiibbaa guddaa qaba. Daangaa Turkii irratti lafa qaban Turkiyaan gareewwan kana akka qaama bal'aa isheetti deeggarti. Tarsiimoo dhiibbaa Kurdoota ofirraa ittisuu fi naannoo ittisa Buffer zoonii hundeessuuf isaan gargaarti. Naannoowwan kun yeroo baay'ee golga magariisa adda addaatiin kan mallatteeffaman yoo ta'u, Turkiyaan waldhabdee Siiriyaa keessatti hirmaannaa cimaa qabaachuu ishee calaqqisiisti. Gama biraatiin ammoo kutaaleen naannoo mootummaa Islaamaa yookaan Daa'ish olaantummaa qaban ammallee itti fufaniiru. Naannoowwan gammoojjii adda baafaman tokko balaan garee kanaa akka hin guutamne godhan cimaadha. Dhumarratti kibbatti gareewwan finciltoota dabalataa argama isaanii kana eegu yoo ta'u, Goolaan Heetiitti dabaluudhaan walxaxinsa guddaa qaba. Israa'el naannoo kana irratti abbaa biyyummaa akka qabdu himatti. Naannoon san yeroo waraana guyyaa 6 adeemsifame bira 1967 gaggeeffame irratti keenyummaa falmatan. Saboonni Arabaa fi hawaasni addunyaa bal'aan ammoo yeroo baay'ee akka naannoon kun kan humnaa fi abbaa irreen yeroof ugguramee jirutti ilaalu gaarreen Goolaan kana.
Daayinaamiksii kana hubachuun furtuudha. Walxaxiinsa waraana biyya keessaa Sooriyaa hubachuudhaan. Adoolessa 27 gareewwan hidhattoonni mormitoota Siiriyaa haleellaa tasaa fi ija jabinaan raawwatan kan addunyaa hedduu ajaa'ibsiifate. Hojiin kun kan durfamu Hayaataar Al-Shaam yoo ta'u yeroo baay'ee gabaabfamee HTS jedhamee kan waamamudha. Dandeettii tarsiimoo isaatiin kan beekamu HTS fi humnoota finciltoota michuuwwan isaa kaaba dhihaa Sooriyaa keessatti saffisaan baadiyyaa dhihaa Aleppoo keessaa tarkaanfate. Saffisaan guddinni jabeenya isaanii fi bu'aa qabeessummaa haleellaa isaanii akkuma isaan salphaatti diddaa mo'ate. Saffisni haleellaa kanaa Aleppoo keessatti hin irraanne. Haaluma kanaan humnoonni finciltoota gara kibbaatti qabsoo isaanii kutannoon caalaatti finiinsanii kibba dhihaatti duula isaanii gara naannoo haaraatti babal'isaniiru. Haleellaan itti fufe kun isaan fide bu'aa guddaa to'annoo naannolee bulchiinsa hamaa dabalate. CBS News mata duree kanaan Way Syrian Civil War is Raging jechuun gabaase. Waraanni biyya keessaa sarara tokko kaa'ee gama gamaan jiru. Gama tokkoon Iraan, Raashiyaa fi Hezbollah sirna Bashar al-Assad deeggaru. Gama biraatiin ammoo US Kurdoota deeggara. Dhumarrattis gabaasa sirrii ta'een finciltoota bilisummaa Sooriyaa tibbana guyyaa 11 keessatti murannoof kutannoon qabsoo addaa gochuun biyyattii injifannoon goonfatan. Kanneen wal bira qabamuun kan akkamitti fireemingii hubannoo irratti dhiibbaa akka qabu agarsiisa. Kanaaf ibsa sirrii ta'an miidiyoota gurguddaa addunyaa irraa wabeeffachuun walitti bulaallee ibsaa fi agarsiisan. Mata duree haala waliigala barbaacha beekamtii Somaalilaandii fi gahee Tiraamp ta'uu danda'u irratti seensa haala seenaa Somaalilaandii fi haala yeroo ammaa ilaalchisee kaaba dhiha Soomaaliyaa keessatti kan argamtu Somaalilaandiin waggoota 30 oliif akka mootummaa walabaa ta'ee diifaaktoo taatee hojjechaa jirti. Naannichi bara 1991 erga sirna abbaa irree Ziyaad Barreen kufee booda walabummaa labse. Somaalilaandiin tasgabbii fi filannoo biyya dimokiraatawaa taatullee miseensa UN kamiinuu ifatti beekamtii hin arganne. Ibsa seenaa koloneeffattoota Somaalilaandii fi booda Soomaaliyaa waliin tokkummaa ishee irratti Somaalilaandiin jalqaba naannoo koloneeffattoota lamaan turte. Isaanis Somaalilaandii Biriteenii fi Somaalilaandii Xaaliyaaniidha. Bara 1960tti Biriteenii Somaalilaandiin walabummaa argatte. Itti aansuunis Somaalilaandii Xaaliyaanii waliin tokkummaa Rippaabilika Soomaalii ijaarte. Tokkummaan kun naannoo kaabaa naannoo kibbaa baay'ina uummataatiin akka ilaalamuuf waan itti dhaga'ameef komii kaasan. Ofiin of bulchuu fi tasgabbii Somaalilaandii haala marii bulchiinsaa fi caasaa hawaasa siyaasaa Somaalilaandii. Somaalilaandii bara 1991 walabummaa erga labsitee booda mootummaa tasgabbaa'aa maallaqaa filannoo nagaa gaggeessiteetti. Naannicha bara 2001 riifarandamii gaggeessee lammiilee ishee biratti walabummaaf deeggarsa parsantii 97 taasisaniiru. Manni maree Freedom House bara 2017 keessa Somaalilaandii biyya bilisa bahaa Afrikaa keessaa tokkicha jechuun moggaase. Hariiroo fi beekamtii idil-addunyaa qormaata Somaalilaandiin beekamtii idil-addunyaa argachuu keessatti mudate biyya tokko alkallattiin beekamtii agarsiisanii Somaalilaandiif ifatti beekamtiin kennameef hin jiru. Afrikaa kibbaa paaspoortii Somaalilaandii kan fudhattu yoo ta'u, Yuunaayitid Arab Imireetiin ammoo achitti bakka waraanaa hundeessiteetti. Manneen maree naannoo UK keessatti murteewwan mirga walabummaa Somaalilaandii deeggaran dabarsuun fedhiin guddachaa dhufe ni agarsiisa. Fedhii Tiraamp Somaalilaandiif beekamtii kennuuf qabu xiinxala kaka'umsa Tiraamp beekamtii argachuu danda'u duuba jiru gabaasni akka agarsiisutti Tiraamp yeroo aangoo qabatanitti Somaalilaandiif beekamtii kennuuf kan jalqabaa ta'uuf karoorfataniiru. Kunis tarkaanfii siyaasaa bulchiinsa Baayiden irratti fudhachuu ta'uu mala. Namoota akka Gaavin Wiiliyaamsan fi Yuunaayitid Arab Imireet irratti kun yoo taasifamu murtee Tiraamp irratti dhiibbaa uumuu mala. Bakki tarsiimoo Somaalilaandii naannoo Galaana Diimaatti qabdu dantaa USA'n balaa Huuxii Yaman irraa dhufu qolachuuf iddoo guddaa qaba. Barbaachisummaa tarsiimoo Somaalilaandii qorannoo barbaachisummaa ji'opolitikaa Somaalilaandii. Galaanni Diimaan daandii daldalaa addunyaa murteessaa yoo ta'u, bakki Somaalilaandiin jirtu USA tiraafika daldalaaf karaa nageenyaa qabu mirkaneessuuf bakka miilaa isheef bana. Bakki tarsiimoo Somaalilaandii naannoo Galaana Diimaatti qabdu dantaa USA'n balaa Huuxii Yaman irraa dhufu qolachuuf iddoo guddaa qaba. Barbaachisummaa tarsiimoo Somaalilaandii qorannoo barbaachisummaa ji'opolitikaa Somaalilaandii. Galaanni Diimaan daandii daldalaa addunyaa murteessaa yoo ta'u, bakki Somaalilaandiin jirtu USA tiraafika daldalaaf karaa nageenyaa qabu mirkaneessuuf bakka miila isheef bana. Itoophiyaan naannicha waliigaltee buufata doonii uumuuf waan barbaadduuf hariiroo Ameerikaa fi Itoophiyaa cimaan Somaalilaandiif beekamtii kennuun irraa mul'achuu danda'a.
yaaddoo tasgabbii naannoo Somaalilaandiin beekamtii kennuun dhiibbaa inni fidu ilaaluun gamtaan Afrikaa akka waliigalaatti tasgabbii dhabuu naannichaa keessatti fiduu maluu irraa kan ka'e daangaa irra deebi'anii kaasuun ni morma. Sochiiwwan adda bahuu biiroo Somaaliyaa keessa jiran yoo Somaalilaandiin beekamtii argatte jabina argachuu danda'u. Kunis daran gargar bahuu danda'a. Naannoo ofii of bulchuu kan biraa Puntlaandii jalqaba bara kana walabummaa labsuun dadhabina haalli kun mul'ise. Haala addunyaa yeroo ammaa haala siyaasaa saffisaan jijjiiramaa jiruuf beekamtii kennuu. Viidiyoon kun jeequmsa siyaasaa addunyaa keessatti mul'achaa jiru. Keessumaa gara pireezidaantummaa Tiraampii ce'uu waliin kan mul'isudha. Tapha wal duraa duubaan WTF USA jedhu akka qabeenya dinagdee siyaasaa USA haala salphaa ta'een hubachuuf gargaarutti caqafameera. Deeggarsa uumtoota qabiyyee. Tapha wal duraa duubaan WTF USA jedhu akka qabeenya dinagdee siyaasaa USA haala salphaa ta'een hubachuuf gargaarutti caqafameera. Deeggarsa uumtoota qabiyyee Noobulaa akka waltajjii qabiyyee yaadametti beeksisu. Noobulaa akka waltajjii tamsaasaa of danda'e kun uumaa ta'ee fi tartiiba jalqabaa uumamtoota adda addaa irraa kan of keessaa qabutti dhiyaateera. Daawwattoonni qabiyyee caalaatti hawwataa ta'e akka uumamuu dandeessuudhaaf waltajjii kana akka deeggaran jajjabeeffamu. Xumura irratti Somaalilaandiin beekamtii idil-addunyaa argachuuf barbaaddu qormaata hedduu kan qabu yoo ta'u, ammas naannoo jijjiirama hin qabne keessatti tasgabbii guddaa qaba. Tiraamp beekamtiin argachuun isaanii faayidaa tarsiimoo kennuu danda'a. Garuu waldhabdee Somaaliyaa fi sanaa ol jiru hammeessuu danda'a. Jijjiirama siyaasaa addunyaa amma deemaa jiru hawwii naannolee akka Somaalilaandii irratti ilaalcha keessa galchuun nagaa fi tasgabbii guddisuuf of eeggannoodhaan naavigeeshinii barbaada. Hordoftoota keenya gaariin waliin turuu keessaniif galatoomaa.